bakka bu'oota uummataatti qoreen dhaabbii dhimmoota dhaabbilee misooma mootummaa raawwii hojii ji'a 9 bara 2016 koorporeeshinii hojiiwwan qonna Itoophiyaa godhateera. Walitti qabaan qoree dhaabbii kanaa obbo Yohaannis Saalaa oomishaa fi oomishtummaa qonnaa ammayyeessuuf koorporeeshiniin kun milkaa'inoota argaman babal'isaa hanqinoota irratti xiyyeeffannaan hojjechuu qaba jedhaniiru. Roobee Abarraa gabaasa dabalataa qabdi. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimmoota dhaabbilee misooma mootummaa raawwii hojii ji'a 9 bara 2016 koorporeeshinii hojiiwwan qonna Itoophiyaa qorateera. Koorporeeshinichi xiyyeeffannaa mootummaan damee qonnaaf kenne irratti hundaa'uun qonna ammayyeessuu, galtee qonnaa baay'inaan dhiyeessuu fi qaqqabummaa isaa cimsuuf hojiitti kan gale ta'uu ibsameera. Bara 2016tti koorporeeshinichi humna namaa cimsachuun tajaajila kennu biratti bara kana galii birrii biiliyoona 10.2 argachuuf karoorfate ji'oota 9 kanatti gara birrii biiliyoona 7 fi miliyoona 94 walitti qabuun akka danda'ame hojii raawwachiisaa olaanaan koorporeeshinii hojiiwwan qonna Itoophiyaa obbo Kifilee Waldamaariyaam himuun galiin argame kun kan bara darbee wal bira qabamee yeroo ilaalamu harka 8 caalmaa kan argisiise ta'us eeraniiru. Miseensonni koree dhaabbii dhimmoota dhaabbilee misooma mootummaa yaadaaf gaaffii qaban kaasaniiru. በኮርፖሬሽኑ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የግብርና ግብዓት አቅርቦት koorporeeshinii kanaan oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf galtee qonnaa dhiyeessuu, sanyii xaa'oo biyyoo fi farra aramaa akkasumas deeggarsaa fi leenjiin qonnaan bulaa fi ogeeyyii kennameeru yoo jiraate ifootoo ta'e bittaa xaa'oo yeroo fi waqtii barbaadamutti bituu irratti hojiin hojjetamaa jiruu fi sadarkaan irra jirus otoo ibsamee gaariidha. Bu'aa qabeessummaa fi qaqqabummaa giddugala hojjetanii agarsiisus maal hojjechaa akka jiru otoo ifa ta'e. ስራዎች ኮርፖሬሽን ከክልል የግብርና ስራዎች koorporeeshiniin hojiiwwan qonnaa kun qonna naannolee keessa jiran waliin walitti dhufeenyii fi hariiroo hojii irratti ibsisuu kenname. ማዳበሪያ ጉዳይ ክሪቲካል ነው። ግዢ ብቻ ደግሞ ግብ ሊሆን አይችልም። Inni xaa'oo dhimma murteessaadha. Bituu qofti galma ta'uu hin danda'u. Dafee qonnaan bulaa bira gahee bu'aa buusuu qaba. Kanaaf kan Jibuutii gahee fi karaarra jiru dafee gara biyyaa galuu qaba. Yaada miseensota koree dhaabbii kanarraa ka'e hedduu isaa akka galteetti kan fayyadaman ta'uu kan eeran hojii raawwachiisaa olaanaan koorporeeshinii hojiiwwan qonna Itoophiyaa obbo Kifilee Waldamaariyaam gaaffiiwwanii fi yaadawwan ka'an irratti deebii kennaniiru. የአፈር ማዳበሪያና ጸረ አረም መድኃኒቶችን ማቅረብ ብቻ ሳይሆን የስቶሬጅ ጉዳይ ቴክኒካል ካፓሲቲ መገንባት ያስፈልጋል። xaa'oo biyyoo fi farra aramaa dhiyeessuu qofa osoo hin taane dhimmi kuusaas ga'umsa teeknikaa barbaada. Kanarratti karaa lamaan hojjechaa jirra. Farri aramaa teempireechara akkamii keessa kaa'amuu akka qaban istaandaardii ta'e irratti hundaa'uun kuusaa keessa kaa'udha. Inni kan biraan kaampaanii oomisha waliin qindoominaan hojjechuun leenjii akka kennan gochuudha. ከሰርቶ ማሳያዎች ጋር ተያይዞ ምርጥ ዘር ድርጅት እንግዲህ ፋና ወግ የሚባል ነው የኛ ምርጥ ዘር ድርጅት Giddugala hojjetanii agarsiisuun walqabatee dhaabbanni keenya sanyii filatamaan walqabatee fakkeenya kan ta'udha. Sanyii filatamaa kan mataa keenyaa qopheessaa jirra. Bittaa xaa'oo walqabatee haalaa galaa kan jiruu fi buufata Jibuutii kan galchine immoo 67 gara biyya keessaatti galeera. Sharafa ala argamsiisuufis oomisha garaagaraa oomishaa kan jiran ta'us obbo Kifileen himaniiru. Mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota dhaabbilee misooma mootummaa obbo Yohaannis Saalaa koorporeeshiniin kun milkaa'ina badhaadhinaaf gaheerraa eegamu akka ba'uuf ciminoota mul'atan bal'inaa itti fufsiisuu fi hanqinoota adda ba'an irratti xiyyeeffannaan hojjechuu akka qabu himuun koreen dhaabbii kunis deeggarsa barbaachisu kan taasisuu fi ta'uu dubbataniiru. የተሳኩ ነገሮችን እንደ ስንቅ ወስደን እንደ አቅም ወስደን milkaa'inoota mul'atan akka galaaf humnaatti fudhannee babal'isaa bakka hin milkoofnetti ammoo adda baasuun tumsaan irratti hojjechuu qabna. Dhimmoota addatti xiyyeeffannaa barbaadan irratti ammoo koreen dhaabbii qindoominaan hojjechuuf qophiidha. Tajaajilli uummataaf kennamu akka ariifatuuf hojjechuu qabna. Oromiyaatti waggoottan 5 darbanitti dola dhaabbii biqiltuu gaggeeffame biqiltuun gosa garaagaraa biiliyoona 18 ol dhaabbachuu biiroon qonnaa Oromiyaa beekse. Dola ashaaraa magariisaa ganna kanaatiif qophiin barbaachisu godhamee akka jiru biiroo qonnaa Oromiyaatti daayireektarri misoomaa fi kunuunsa bosonaa biiroo qonnaa obbo Katamaa Abdiisaa himanii jiru. Faayisaa Adam guutuu gabaasa kana akka itti nutti qindeesseera. Itoophiyaan waggoottan 5 darbanii duula ashaaraa magariisaan biqiltuu biliyoona 33 ta'uu guutuu biyyattiitti dhaabuun rakkoo sababa jijjiirama qilleensaan addunyaaf yaaddoo ta'uu bira darbee miidhaa dhaqqabsiisaa jiru irraa dandamachuudhaaf bu'aa olaanaa kan qabu toomna hayyooleen eegumsa naannoo fi jijjiirama qilleensaa ni himu. Bara 2011tti Itoophiyaan ka'umsa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin hojiin duula ashaaraa magariisaa waqtii gannaa kana bal'inaan kan raawwachaa jirtu yoo ta'u kanaanis uwwisa bosonaa biyyattii harka hedduun hir'achaa dhufe irratti
irratti jijjiirama olaanaa fidaa akka jirtu ni ibsama. Hojiin dhaabbii biqiltuu waggoottan 5 darban akka biyyaatti gaggeeffamaa jiru keessatti naannoon Oromiyaa addurummaadhaan hirmaachuun naannichatti biqiltuu gosa adda addaa biliyoona 18 ol ta'u dhaabuudhaan aadaan biqiltuu dhaabuu hawaasa biratti akka dagaagu godhuu isaa biiroo qonnaa Oromiyaa Daayirektarrii misoomaa fi kunuunsa bosonaa obbo Katamaa Abdiisaa himanii jiru. Ashaaraan magariisaa waggaa erga galee gara waggaa 5 lakkoofsee jira. 2011 yaadama muummee ministeeraa keenyaan akka eegaleen beekama. Bara sanarraa jalqabee naannoon keenya hojii dhaabbii biqilaa kanarratti bal'inaan hirmaachaa ture jira. Akka biyyaatti biqilaa naannoon biliyoona 33 dhiyaatu dhaabbate keessaa naannoo Oromiyaatiin kan dhaabbate biliyoona 18.6dha. Waggoottan 5 kana yoo ilaallu kunuunsanis wal qabatee latiinsa biqilaatiinis wal qabatee yoo ilaallu dabalaa kan deemee fi biqilaa dhaabuu qofa osoo hin taane aadaan kunuunsa biqilaatillee baay'ee gabbatee aadeeffamaa kan dhufe ta'uu isaati. Latiinsi biqilaatis akkasuma kan dabale ta'uu isaati jechuudha bu'uuruma kanaani. Mootummaan istee hawaasni bal'aan duula ashaaraa magariisaa kanaaf xiyyeeffannaa addaa kennuun biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsa isaatiif akkasumatti irratti hojjechuu waggoottan 5 darbanitti biqiltuu dhaabbate keessaa harki guddaan qabachuu isaatis obbo Katamaan himanii jiru. Kanaaf kanumaas dhiyeenya kanaa kaasnee bara 2015 kan naannoo keenyatti biqilaa biliyoona 4.6 dhaabbate. Biqilaa dhaabbate kana keessaa biqilaa dhibbeentaa 96 ol kan ta'u marsaa lamaan akkuma dhaabbiin biqilaa duulan gaggeeffamaa ture. Hawaasni bal'aan hirmaatee duulanis gaggeessee kunuunsaa kan tureef immoo dhuunfattis akkasuma akkuma hojii kan biroo akkuma oomisha qonnaa yeroo midhaan qotu kunuunsaa kan jiruu fi bu'aa qabatamaa lafarra jiruun biqilaan kun kunuunfamee bu'aa qabatamaa kan buuse ta'uu isaati. Latiinsi bara 2015 biqilaan dhaabbatee bara kana qorannoo marsaa lamaan gaggeessinee faayinaalii bu'aan beekamellee naannoo dhibbeentaa 85.6 irra jira. Bara jalqabaa bara 2011 gaafa ilaallu naannoo dhibbeentaa 81 ture. 82 83 4 jedhe akka itti dabalaatii kan dhufe. Latiinsi kun dhagaa kan dabale tokkoof kunuunsi dabalee jira jechuudha. Sadarkaa Oromiyaatti ganna bara kanaa fuuldura kan jiru kanatti biqiltuu gosa adda addaa biliyoona 5.4 ol dhaabuuf karoorfamee irratti hojjetamaa kan jiru yoo ta'u biqiltuun harki 99 ta'u qophaa'uu isaatis himanii jiru. Raawwii qabatamaa amma keessa jiru kanaan biqilaa qopheessuuf karoorsine keessaa dhibbeentaa 99 kan qopheessinee fi lakkoofsan gaafa ibsinu naannoo biliyoona 5.43 kan qophaa'ee jiru ta'uu isaati. Biqilaa qophaa'ee kana keessaa biqilaan bosonaa hin jira naannoo biliyoona 2tti kan dhiyaatu. Biqilaan nyaata namaatiif oolu jira naannoo biqilaan miliyoona 500 yookiin immoo biliyoona walakkaatti kan dhiyaatu. Akkasumas biqilaan nyaata beelladaatiif illee ta'u naannoo biliyoona 1tti kan dhiyaatu kan qophaa'ee jira. Leemmanni illee akkasuma teekinooloojii haaraa naannoo keenya keessatti yeroo ammaa kana babal'inaan godinaalee Oromiyaan qaban hunduma keessatti babal'atee hojjetamaa jiruu fi dinagdee biyya kanaa keessatti illee gahee olaanaa taphata jedhamee eeggamudha. Inni illee bal'inaan qophaa'ee jira naannoo miliyoona 32 qopheessuuf karoorsinee yeroo ammaa kana naannoo miliyoona 28 qopheessinee jira jechuudha. Biqilaan miidhaginaatillee miidhagina magaalaatiif jireenya lammiitiif hawwataa akka ta'u laandiskeeppii magaalaa miidhagsuuf akka oolu biqilaa miidhaginaatillee kan qopheessaa jiru ta'uu isaati. Kanaaf dabalataan illee biqilaa qonnaa wal makaa jedhamanii kan waamamantu jiru. Maasaa qonnaa keessa fedhiin qonnaan bulaa egaa lafti dhibbaadhaan beekamaa namni yeroodhaa yerootti dabalaa deema. Lafuma tokko irratti bu'aa adda addaa argachuu waan barbaaduuf achirratti illee bosonas akkasumas kan biraa oomisha qonnaa biraas argachuu waan qabuuf achirrallee kan dhaabbachuu danda'u oomisha biraatillee kan hin miine haala sanaanillee kan hojjetamaa jiruu fi akaakuu biqilaa garaagaraa kan qopheessaa jiru ta'uu isaati. Buufataalee biqiltuu naannichatti argaman keessatti qophiin biqiltuu ganna bara kanaattis bifa addaatiin karaa ogummaa fi teekinooloojiin deeggarame irratti hojjetamaa turuu fi biqiltuu gosa biyya keessaa ta'an hedduun isaaniif xiyyeeffannaa addaa itti kenname itti qophaa'aa jiraachuu biiroo qonnaa Oromiyaa Daayirektarrii misoomaa fi kunuunsa bosonaa obbo Katamaa Abdiisaa dubbatanii jiru. Buufanni biqilaa akka naannoo Oromiyaatti hojii keessa galchuudhaaf karoorsine naannoo 39,000ti. Kana keessaa 38,653 hojii keessa kan galchinee fi keessumattuu biqilaa biyya keessaa yeroo dheeraa buufatarra turuu danda'an kana karaa qulqullina eegeen ji'oota achirra turuu danda'an xiqqaate ji'a 11 isaa oliidha kan turuu qabani. Haala sanaan kan qopheessinee fi biqilaa hojii keessa gale kana keessaa naannoo 1,200 kan ta'u buufata biqilaa mootummaa kan magaalaa kan aanaadhaan hoogganamudha.
kanneen kaan buufata biqilaa intarpiraayiziiwwan dhuunfaa qaamolee adda addaan bulantu jiru. Akka naannoo keenyatti egaa buufata biqilaa kana hojii keessa galchuudhaan ogummaadhaan deeggaruudhaan akkasumas immoo teekinooloojiidhaan illee biqilaan qophaa'e kunii fi buufanni biqilaa jiru kun dhuguma biqilaa kana qopheessuu hin danda'a kan jiru illee ilaaluudhaaf jedhamee teekinooloojii GPS'dhaan sheep faayiliin itti hojjetamee poteenshiyaalli biqilaan inni qopheessuu danda'u illee kanaa ol akka ta'e kan bira gahamee fi haala kanaan buufata biqilaa keenya ammayyeessinee biqilaa istaandaardii yoo dhaabbates milkaa'uu danda'u achi keessatti qopheessuuf karaa dandeessisuun buufata biqilaa kan hojii keessaa kan galchine ta'uu isaati. Itoophiyaan duula ashaaraa magariisaa waggoottan 5 darban gaggeessaa turte irraa biyyoonni hedduu muuxannoo qooddachuun biyyoonni ollaa gaanfa Afrikaa rakkoo sababa jijjiirama qilleensaan isaan mudatu dandamachuuf jecha biqiltuu Itoophiyaa irraa fudhachuun isaanis dhaabbii biqiltuu kana irratti bal'inaan hirmaachaa turuun isaanii kan yaadatamudha.